Jira jirtuu kabajamtoota daawwattoota BBS oduu torbee kana qabadhee dhiyaadhetti jira. Oduu torbee wajjinan Munawwar Ahmadi. Oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo zooniiwwan hundatti tarkaanfii humnoota mootummaa Itoophiyaa irratti fudhataa jiru cimsee itti fufee jiraachuu kan ibsee torbee kana keessa ture. Ibsi oduu himaa waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa Obboodaa Tarbii Sadaasa 16 kabaasee akka ibsutti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa zooniilee garaagaraa keessatti humnoota mootummaa irratti gaggeessaa jiruun injifannoo gurguddaa argachaa jira. Haaluma kanaan waboon zoonii jidduu galeessaa Shawaa Kaabaa aanaalee akka warra Jaarsoo hidhabuu abootee kuyyuu fi darratti lola humnoota mootummaa waliin irra deddeebiin taasiseen humnoota isaan lolu irratti injifannoo guddaa gonfachuu hedduu isaanii du'aan adabuu meeshaalee waraanaa hedduu booji'uu fi magaalota aanaalee kanneen irraa kan hafe gandoota baadiyyaa guututti to'achuu ibsee jira. Shawaa lixaa aanaalee Amboo, Gindabarat, Miidaqanyi, Meettaa Roobii, Meettaa Walqixxee, Adaa Bargaa fi iddoowwan biroo lola torbaanota lamaan dabraniif sirna aangorra jiru waliin taasifameen humnoota mootummaa hedduu du'aan adabuu fi meeshaalee waraanaa isaanitti fayyadaman booji'uu ibsee jira. Jidduugaluma Oromiyaa aanaalee akka Boosaa, Dubra akkasumas magaalota akka Lagaxaafoo fi Sabbatatti illee torbaanota dabran kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfilee garaagaraa fudhachuu ibse. Dabaluunis waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godinaalee Wallaggaa Afranuu keessatti humnoota mootummaa bobbaasee irratti haleellaa garaagaraa raawwachaa jiran. Horroo Guduruu aanaa Abbaay Coomman magaalaa Gabatee, Wallagga Bahaa aanaa Jimmaa Arjoo fi Saasigaa akkasuma iddoowwan garaagaratti lolli taasifamuu kan ibsu gabaasni kun sochiin naannichatti taasifamaa jiru daandii Naqamtee Baakoo dabalatee iddoowwan magaalaa Naqamtee guutumatti to'achuuf isa dandeessu qabatee jiraachuu ibsee jira. Qeellam Wallagatti kan argamu aanaa Gidaamii akkasumas Wallagga Lixaa keessatti kan argaman aanaa Beegii fi Qondaalaa torbaanota dabran keessa guutumatti waraana bilisummaa Oromootiin to'atamuu kan eere gabaasni waraana bilisummaa Oromoo magaalaa godina Wallagga Lixaatan taate Gimbii to'achuufis itti marsee jiraachuu ibse. Godinichatti miseensonni humna addaa Oromiyaa 765 ta'an waraana bilisummaa Oromootti dabalamullee ibsi kun addeessee jira. Sochii waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kaabaa ilaalchisuun gabaasni bakka mul'isutti godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti aanaalee argaman humna walta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo TDF fi hidhattoota hawaasa naannichaatiin dhuunfatamuu ibsee jira. Aanaa Harxummaa Fursii bakka Ciraa jedhamutti humna raayyaa ittisa biyyaa barbadeessuun meeshaalee waraanaa gurguddoo booji'uu kan ibse waraanni bilisummaa Oromoo aanaalee Dawwaa Caffaa Jillee Dhummugaa Harxummaa Fursii fi magaalota akka Xaayee Sanbatee fi Shawaa Roobit keessaa waraana sirnicha biltsiginnaa humnoota Amaaraa waloon qulqulleessuun gara magaalota godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraa jala jiranii kan akka Dabra Birahaanitti to'achuuf qajeeluu isaanii ibsee jira. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa aanaalee Gooroo Doolaa fi Waadaraa jidduutti lola gaggeeffamaa tureen injifannoo argachuu himee lola gaggeeffameenis Nageellee fi aanaa Liiban iddoowwan Mugaayoo fi Dhaqaa Qallaa jedhamanitti tibbana lola jabaa gaggeessuu gabaasee jira. Sochii waraanni bilisummaa Oromoo zooniiwwan lixaa jiddu galeessa Kaabaa fi Kibba Oromiyaatti taasisu kun gara Baha Oromiyaatti tarkaanfatee jira. Baha Oromiyaa aanaa Mi'eessootti tarkaanfii humni furgaatu waraana bilisummaa Oromoo tibbana fudhateen waraana mootummaa 20 caalan barbadeessuu kan eere gabaasichi waboon meeshaalee waraanaa booji'uus ibsee jira. Tarkaanfii aanaa Mi'eessoo irratti fudhatame kana irratti BBS hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo Damee Carcar hambisaa seenaa dubbisuun gabaasuun isaanii yaadatama. Kanumaan wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo zoonii jiddu galeessaa keessa sosso'u Salaaletti waraana mootummaa hidhaa baasanii ajjeesan irratti tarkaanfii fudhachuu ibsee jira. Salaalee aanaa Huyyuu magaalaa Garba Guraachatti humnoonni mootummaa nama hidhaa baasanii ajjeesanii gataa jiraachuunis gabaafamaa jira. Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa nama obbo Amantee Gaarradoo jedhamuun mana hidhaa keessaa baasanii sababa tokko malee ilma keessantu bosona jira jedhanii ajjeesanitti jiran. Obbo Amantee Gaarradoo manguddoo waggaa 70 ta'uun kan himamu ammaan dura waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jedhamuun hidhamaa turuutu himama. Obbo Amantee Gaarradoo abbaa artistii Kabbee Kabbitoo yeroo ta'u artistii Kabbee Kabbitoo ajjeefamuu abbaa isaa ilaalchisuun barreeffama gabaabaa fuula feesbuukii isaa irratti maxxanseen abbaan gaaddisa hoo mana hidhaatii baasanii na jalaa galaafatan reeffa isaa guyyaa walakkaaf aduu keessa daandirraa oolchanii hin kaastannuun jedhan ajjeesuu isaanirra biyya kabajamee jiraatetti reeffa isaafillee kabaja dhoowwatan boonyi akkan awwaallanne gadda keenyallee nu mulqan sagal dhalchee tokkolleen dhaabbatee awwaallachuu dadhabe abbaa koo ati goota kiyya sabboona Oromoon bara baraan si yaadata nan amana iddoo ati addaan itti gombifamte sanitti
jechuu yaada isaa rarraasee bira dabre. Erga ajjechaan suukanneessan hidhamtoota mana hidhaatii baasanii ajjeesuu Salaalee keessatti raawwatee booda waraanni bilisummaa Oromoo naannicha keessa sosoo humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen baay'ee ajjeesuu himee jira. Lolli kunis guyyaa kaleessaa hidhabuu abootitti kan gaggeeffamaa ture yeroo ta'u waraana mootummaa irraa baay'ee waan ajjeefamaniif reeffi isaanii ambulaansiin guuramaa turuun himamaa jira. Lola guyyaa kaleessaa waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa haleeleen aanaa Dagam ganda Leemman Qarree Kooraa akkasumas aanaa Kuyyuu magaalaa Gabra Gurraachattis waraanni sirnichaa miidhamuun gabaafamee jira. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa labsii yeroo muddamaatiin wal qabatee namoonni jumlaan hidhamanii jiran xiyyeeffannoo hatattamaa barbaadan jechuun kan ibse torbii kana keessa ture. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa sadaasa 17 baaseen magaalaa Finfinnee keessatti manguddoota waggaa 80 haadholii ho'isanii fi namoonni rakkoo fayyaa sammuu qaban dabalatee jumlaan hidhamaa jiraachuu ibsee jira. Komishinichi ibsa sadaasa 17 baase kanaan erga labsii yeroo muddamaa Itoophiyaa keessatti labsamee as namoota hidhaman ilaalchisee haala qabiinsa isaanii hanga qorate irratti wantoota sirraa'uu qaban jee tarreessee jira. Komishiniin osoo ibsa kana hin baasin dura buufataalee poolisii fi bakka tursiisaa namootaa daawwachuun akkasumas hidhamtoota maatii isaanii poolisootaa fi hooggantoota isaanii dubbisuun odeeffannoo walitti qabaa akka tures ibsa kanaan himee jira. Qabiinsi namoota hidhamanii fi haala mana hidhaa ilaalchisee ragaa argachuuf danqaan isaa mudachuullee komishinichi eeree jira. Daawwannaa manneen hidhaa magaalaa Finfinnee keessa jiran irratti kan gaggeessuuf yaale komishinichi kutaalee magaalaa Finfinnee 5 keessatti qaama walirraa ajajni nuuf dhufu malee ragaa hin kennu jedhamuun gaafatama labsiidhaan kennameef raawwachuu akka hin dandeenye ibsee jira. Komishinichi erga labsii yeroo muddamaa labsamee lakkoofsa sirrii namoota Finfinnee keessatti qabamanii argachuun rakkisaa ta'uu himee jira. Kutaa magaalaa Qirqoos keessatti qofa namoonni 714 qabamuu isaanii mirkaneessee jira. Akka ibsa komishinichaatti hidhaan kun torbaanotaaf magaalaa Finfinnee keessatti raawwatamaa kan tureef namoonni hidhaman kumaatamaan kan lakkaa'aman ta'uu akka hin oollillee shakkii qabu ibsee jira. Kana malees hidhaan kun magaalaa Dirree Dhawaa keessattis erga labsii yeroo muddamaa labsamee as namoonni 300 ta'an hidhamanii jiraachuus komishinichi eeree jira. Bakka namoonni itti hidhaman ilaalchisee buufataalee fi bakki tursiisaa gaarii akka hin taane fi dhiphoo mana fincaanii gahaa kan hin qabne kan ifaa fi qilleensa gahaa hin argannedha jee komishinichi. Akka fakkeenyattis kutaa magaalaa Qirqoositti manguddootaa fi namoota rakkoo fayyaa sammuu qaban dabalatee namoonni 240 takka kutaa bal'inni isaa meetira 20 fi 10 ta'u keessa mana fincaanii tokko qofa waliin fayyadamuuf dirqamanii jiraachuu himee jira. Ibsi komishinichaa namoonni hidhaman irra caalan isaanii waan ittiin hidhaman akka hin beekne ibsuu eere sababni isaan hidhamaniif sabummaa isaanii qofa ta'uu amanuu jechuun ibse. Namoonni shakkamanii qabamanii dararamaa jiran ragaan irratti dhiyaate waan hin jirreef jaarsoliin haadholiin horisanii fi kanneen rakkoo fayyaa sammuu qaban hatattamaan hiikamuu qaban jechuun komishinichi ibsee jira. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaatiin hoogganamu sarbama mirgoota namummaa mootummaan Itoophiyaa raawwatu irratti gabaasa gahaa hin dhiyeessu jechuun komatamaa ture. Ibsa sadaasa 17 baase kanaanis sababni hidhamtoonni kunneen hidhamaniif sabummaa isaanii himatu jechuu malee dhalattoota Tigree fi Oromoo ta'uu isaanii ibsuurraaf qusatee jira. Ameerikaan paayiletoota Itoophiyaa boolee qubatanii fi boolee kan akeekkachiifte torbee kana keessa ture. Abbaan taayitaa siviilii aviyeeshinii Itoophiyaatis daangaan balalii qilleensa Itoophiyaa nagaa qabeessa jechuun ibsuun isaa torbaanuma kana keessa ture. Ameerikaan paayiletoota Itoophiyaa buufata xayyaaraa idil addunyaa Finfinneetti argamu booletti fayyadaman kan akeekkachiifteef lolli Itoophiyaa keessatti deemaa jiru gara magaalaa Finfinneetti yoo kan dhiyaatu ta'e xayyaaronni samiirratti fi akkasumas bakkuma qubatattillee miidhaaf saaxilamuu danda'a jechuuni. Borsaan bulchiinsa aviyeeshinii biyyoolessaa Ameerikaa akka jeetti loltoonni Tigraay rookeetii boombii itti galchanii fayyadaman farra taankotaa farra xayyaaraa fageenya dhiyoo irratti argamu hidhatanii jiru je. Kanaaf buufanni boolee Finfinneetti argamu kan ka'anis ta'e kan qubatan paayiletoota xayyaaraa gamanumaan of eeggannoo akka taasisan jechuun gorsaan aviyeeshinii USA kun beeksisee jira. Akeekkachiifni USA kun xiyyaaronni kallattiinis ta'e kallattiin haleellaa meeshaa waraanaatiif ni saaxilamu je. Erga akeekkachiifni Ameerikaa irraa paayiletoota Itoophiyaatiif kenname booda ibsi abbaan taayitaa siviilii aviyeeshinii Itoophiyaa irraa kenname daangaan balalii qilleensa Itoophiyaa nagaa qabeessaa je. Abbaan taayitaa kun ibsa gabaabaa Jummata kaleessaa baaseen buufata xayyaaraa Finfinnee dabalatee daangaan qilleensa Itoophiyaa nagaa qaba jechuun ibsee jira. Abbaan taayitaa aviyeeshinii Itoophiyaa ibsa baase keessatti akeekkachiifni bahee miidiyaaleen gadhiifame
bu'uura kan hin qabnee fi dhugaa lafarra jiruun wal faallessa nageenya daangaa Itoophiyaa haala kamiinuu yaaddoo keessa kan hin galchine yoo ta'u maamiltootaaf mirkaneessuu feenaa jee. Biyyoonni fi dhaabbileen idila addunyaa hedduun waraanni magaalaa guddoo Finfinneetti dhiyaachaa waan jiruuf lammiileen isaanii Itoophiyaa gadhiisanii akka bahan irra deddeebiin akeekkachiisaati jiran. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dhiyeenya kana dubbii dubbatan keessatti biyyoonni gariin Finfinneen marfamtee jirti jechuun lammiilee isaanii Itoophiyaa keessaa baasuuf waamichi godhan qaama duula burjaajii uumuu fi mootummaa burjaajessuuti jechuun ni yaadatama. Artistiin gameessii Oromoo Elemoo Alii magaalaa Haramayaatti gola gameeyyii artistoota Oromoo hundeessuu kan ibsee torbee kana keessa ture. Wallisaan beekamaa fi jaalatamaan Oromoo artistii Elemoo Alii Haramayaatti hojii artistoota gameeyyii yaadachuuf kan oolu jiddugala gola gameeyyii artistoota Oromoo hundeessuun Sadaasaa 17 eebbisiisee jira. Artistii Elemoo Alii waggoota 45 dabran keessa aadaa fi hariiroo Oromoon sabaa fi sablammoota baha Itoophiyaa waliin qaban calaqqisiisuudhaaf afaan Oromoo cinatti afaan Somaalee, afaan Hararii fi afaan Arabaatiin wallisuun gumaachee jira. Gola artistoota Oromoo kana hundeessee ijaaruufis qarshii miliyoona 2 akka itti baase himee jira. Jiddugalli kunis jiddugala qorannoo aadaa fi artii Oromoo hundeessuuf bu'uura kan ta'u jedhamee jira. Jiddugalli kun artistoota gameeyyii bara cunqursaa keessatti guddina afaan Oromoof gumaachan kan agarsiisu ta'uu Elemoon himee jira. Artistii Elemoo Alii turtii gabaabaa BBC afaan Oromoo waliin taasiseen artistoonni Oromoo hedduun dirqama lammummaa isaanii bahuuf hojii gurguddaa hojjetanii wareegama lubbuu kafalan hedduudha. Kanneen du'an malees kanneen lubbuun jiran ni jiran. Haa ta'u malee sabni Oromoo osuma isaan qalbii keessaa qabanii yaadachuu dadhabuun waan na rakkiseefin waan xiqqoo tokko dalaguuf hundeessee jira. Gola gameeyyii artistoota Oromoo hundeeffame kana keessatti wantoonni walitti qabaman uffata aadaa Oromoo, suuraa artistoota Oromoo, ulee Oromoon qabatu waan shamarran uffatanii fi faaya isaaniitiin kan miidhagfamedha. Kan manicha seenee of ilaalee waan qabus ilaalee aadaa Oromoo ilaalee gammada. Jiddugala kana keessatti suuraan akka yaadatamaniif walitti qabame artistoota Oromoo qofa osoo hin taane saba biraa irraas guddina afaan Oromoof gumaacha kan qaban hammatamuu Elemoon himee jira. Artistoota Somaalee keessaa bara afaan Oromoo dubbachuun yakka ture keessa kan akka Maariyaa Mursam, Aisha Abdoo, Faatumaa Qaasim fa'aa artistoota Oromoo tumsaa turuu himuun amma yaadannoof suuraan isaanii akka jiddugala kana keessatti walitti qabame hime. Artisti Elemoo Alii jiddugalli magaalaa Haramayaatti ijaare kun osoo magaalaa Finfinnee ta'ee gaarii ta'uu hime ammaaf manuma xiqqaa isaaf kenname keessatti hojii kana hojjechuu dubbatee jira. Artisti Elemoo Alii jiddugala kana malees manneen muuziqaa magaalaa Dirree Dhawaa dabalatee Oromiyaa bakkoota garaagaraatti ijaaruuf karoora akka qabullee hime. Bara 1974 erga biyyaa bahee baqattummaan biyyoota garaagaraa jiraachaa turu dhiyeenya kana kan biyyatti deebi'e Elemoon Alii baqattummaan biyyoota akka Saudi Arabiyaa, Xaaliyaan, Awustiraaliyaa, Ameerikaa, Kanaadaa fi kanneen biraa keessa jiraatus muuziqaa irraa adda bahee akka hin beekne himee ture. Eebba jiddugala gola gameeyyii artistoota Oromoo kana irratti artistoonni Oromoo abbootiin qabeenyaa hawaasni naannichaa fi keessummoonni yaamichi godhameef hedduun kan irratti hirmaatan yeroo ta'u artistii gameessi Qamar Yuusufis haasawa gabaabaa taasisee jira. Sababa lola Itoophiyaa keessatti deemaa jiruutiin biyyi Jabuutii qabeenya ishee keessaa walakkaa dhabuu kan ibsite torbee kana keessa ture. Waraana kaaba Itoophiyaatti waggaa tokko oliif deemsifamaa jiruun biyyi xiqqoon ollaa Itoophiyaa taate Jabuutiin qabeenya biyya ishee keessaa walakkaa dhabuu beeksiftee jirti. Ministeerri maallaqaa Jabuutii Iliyaas Musaa Dawalee miidiyaaleef ibsaa kenneen Jabuutiin sababa waraana Itoophiyaan qabeenya ishee walakkaa jechuun doolaara biliyoona 1.7 dhabdee jirti. Kunis kan ta'e sababa galiin xiqqaate fi hojiin dhaburraa kan ka'e ni je. Kanaan alatti garuu waraanni kun guddina diinagdee Jabuutii waggoota 20 dhabsiisuu danda'a jedhamee yaadamee jira. Dabaluunis ministeertichi amma kan nu yaaddessu hojiin cimaan waggoota 20 akkasumas misoomni naannawaa Itoophiyaadhaa hanga Jabuutii jiru gaafii keessa galee jira. Kunis kan ta'e osoo madda wal dhibdee kanaa hin ta'inii je. Ministeerri maallaqaa Jabuutii kun gaagaamaa sababa lolaatiin Itoophiyaa mudate biyya isaanii miidhe ibsuun waraanni kun dhiyootti akka dhaabbatu cimsinee gaafannaa je. Itoophiyaan meeshaalee daldalaa alarraa galchatu 90 gama buufata Jabuutiin kan galfattu yeroo ta'u kunis biyyattiin doolaara biliyoona 1.5 hanga 2 akka argattu taasisee jira. Biyyoonni lamaan doolaara biliyoonaan lakkaa'amu baasuun daandii baaburaa kiiloomeetira 757 kan dheeratu ijaaruu dabalatee daandii Itoophiyaa irraa garba gurraacha Hinditti baasu ijaaraniiti jiran. Haa ta'u malee waraanni Itoophiyaa keessatti deemaa jiru hatattamaan yoo hin dhaabbanne diinagdeen biyyoota lamaanii yaaddoo cimaa keessa galti jedhameeti eegama.
تلقى خبجام توتا داوتوتا BBS ودون تربي خناف قبني دي أني سنغام ما داوتن أنك سوجين تري منور أحمد يوجس كاميرا في تكنيك عبد جمال سنفان تري كبلي براتين ولا جرة نجان ترى